artistii gameessa agartuu Oromoo ta'e waxabajji 22 bara 2012. Hacaaluu Hundeessaa kan dhalatee guddate dachee Oromiyaa biyya goototaa magaalaa Ambootti. Hacaaluu Hundeessaa kan dhalate bara 1976tti. Abbaasaa obbo Hundeessaa Boonsaa fi haadhasaa aadde Guddattuu Oraarraa. Hacaaluu Hundeessaa obboloota dhiiraa 5 fi dubara 4 qaba. Hacaaluu Hundeessaa ilma Oromoo qabsoof dhalateedha. Goota ija barbadaa gadameessi haadha Oromoo Oromoof Oromiyaa badhaase. Hacaaluu Hundeessaa imala qabsoo Oromoo keessatti goota seenaa eenyuun bakka hin buune gumaacheedha. Hacaaluu Hundeessaa dararaa fi dhiibbaan uummata Oromoorra dhufaa darba sirnaan irra ga'aa ture isa teessisuu hin dandeenye. Aarsaa fi wareegama kamuu kaffaluuf goota of qopheessuun qabsoo Oromoo finiinseedha. Goota gaafa xiiqii kan qabsoo Oromoof of duuban jenne, onneen gootummaasaa gaachana qabsoo Oromoo kan isa taasise. Hacaaluu Hundeessaa agartuun qabsoo Oromoo ijoollummaan qabsoo eegale. Yeroo kutaa 11ffaa baratus qabsoo Oromoof jecha qabamee hidhamuun waggaa 5f mana hidhaatti dararamee jira. Hacaaluu Hundeessaa yaa hidhamu malee mana adabaattis qabsoo itti fufe. Mul'ataa fi egeree Oromoo giddu galeessa godhachuun ogummaa aartiin mana adabaa taa'ee hojii qabsoo itti fufe. Aartiin qabsoo Oromoo utubuuf walaloo sirboota isaa albeemii jalqabaa 9 mana adabaa taa'ee barreesse. Ragaan arganne akka mul'isutti. Hacaaluu Hundeessaa sirboota isaa mana adabaa taa'uun qopheesse. Akkuma mana adabaatii ba'een ogummaa aartii fi jechoota filatamaan qindeessee uummata isaa jaallatu biraan ga'e. Jaallatamummaa fi kabaja waliin uummata Oromoottis as ba'uu danda'e. Hacaaluu Hundeessaa sirboota qabsoosaa yoomuu seenaa qabsoo fi laphee uummata Oromoo keessaa qamuun dandeenyeen qabsoo uummata Oromoo utubuu eegale. Humni qabsoo sirboota isaa keessa jirus Oromoo daangaa hanga daangaatti dammaqse. Tokkummaa Oromoo itichuu eegale. Kanarratti hundaa'uunis mootummaan adda dimokiraataa warraaqsa uummattoota Itiyoophiyaa waggaa 27f uummata Oromoo dhiitee bulche isa callisiisuuf yaalii godhee ture. Haa ta'u malee Hacaaluun miidhamni lammiisaa isa teessisuu hin dandeenye. Mootummaan adda dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itiyoophiyaas qabuun maayikalaawwiitti hidhuun dararaa irraan ga'ee gallakkise. Qabsoon Oromoo cimaa finiinaa akka deemuuf gumaachi aartistoota Oromoo isa guddaadha. Kan seenaan yoomuu isaan hin daganne. Aartistoonni Oromoo qabsoon Oromoo akka mukni sagalee qabsoo Oromoo ta'uun wareegamaaf aarsaa mara kan kaffalanidha. Aarsaa lubbuu dararaa fi hanga biyyaa baqatanitti qabsoo Oromoof kan of kennan. Bara miidiyaaleen sagalee qabsoo Oromoo ta'an hin jirretti Oromoof kan of gumaachan. Humna sagalee
qabsoo Oromoo ta'uu kanaan wal qabates aartistoota Oromoo keessaa Hacaaluu Hundeessaa aartistii beekamaa jaallatamaa onnee Oromoo mara keessa kan jirudha. Seenaa dagatamuu hin dandeenye guddina aartii Oromoo fi qabsoo Oromoo keessatti goota gumaache Hacaaluu Hundeessaa. Hacaaluu Hundeessaa ogummaa fi dandeettii aartii qabuun aartistii goota seenaa qoratee sirboota isaan seenaa hojjeteedha. Aartistii Oromoo gameessa beekamaa jaallatamaa kabajamaa Oromoof agartuu ta'e kan hunduu mararfatu yoo dubbatu yoo geeraru yoo weellisu yoo deemu yoo taa'u kan waan hundumtuu irraa bareedu marartee Oromoo Hacaaluu Hundeessaa. Hacaaluu Hundeessaa geerarsaa fi sirbisaa jeedaloon kuulamee onnee gootummaan yoo geeraramee sirbamu Oromootti onnee fi amilee hora. Diina qe'eetti rommisiisa. Goota diinaaf harkan laanne. Goota wareegamaaf of duuban jenne. Qacalee ilma Oromoo. Hacaaluu Hundeessaa ilma marartee Oromooti. Qabeenya Oromoo dilbiin aartii seenaan dabaalame kan onnee isaa keessa guute. Dhiira gaafa xiiqii gaachana qabsoo Oromoo. Hacaaluu Hundeessaa Boonsaa abbaa ijoollee lamaati. Goota miixuu qabsoo keessatti ilmaan lama hore. Wabii Hacaaluu fi milkii Hacaaluu. Hacaaluu Hundeessaa ijoollee lama qofaa qaba miti. Nama hojii seena qabeessa hojjeteen ilmaan miliyoonotaan horateedha. Seenaa dhalootaa dhalootatti darbu goota galmeesse. Umuriin ijoollee gochaaf yaadaan gameessaaf ayyuu Oromoo. Uummanni Oromoo har'a goota kana dhabee jira. Waxabajji 22 bara 2012 galgala keessaa sa'a 3 walakkaatti. Hacaaluu Hundeessaa kan wareegame magaalaa Finfinnee naannoo kondominiyeemii Galaanitti yoo ta'u, qaama ajjechaa kana raawwate koomishiniin poolisii Finfinnee fi poolisii federaalaa qindoominaan qorannaa geggeessaa jiraachuun ibsamee jira. Hacaaluu Hundeessaa goota imalli dheeraan dura jiru ture. Aartistii gameessa dilbii aartii Oromoo fi ogummaa aartiin guutame. Goota Oromoon umurii akkasiitti tasumaa dhabuu hin qabne. Goota yeroo malee wareegamuunsaa garaa uummata Oromoo madeesse. Goota humna guutuun hojjeteetuun quufin wareegame. Fakkeenya qabsoo Oromoo kan dhaloonni seenaasaa fi hojii isaarraa baratu. Hacaaluu Hundeessaa Boonsaa lubbuunsaa darbus hojii seena qabeessa qabsoo Oromoo darbee fi egeree Oromoo keessatti gumaacheen galmee seenaa Oromoo keessatti katabamee yeroo hunda baraa baratti yaadatamaa jiraata. Goonni ni wareegama, qabsoonis itti fufa. Hacaaluu Hundeessaa dagatamuu hin danda'u. Uummanni Oromoo yoomuu isa yaadachaa jiraata. Goonni wareegamus qabsoon yoomuu itti fufa. Uummata Oromoof, maatii isaatiif, koodewwansaaf, jaallattoota isaaf, hiriyoota isaaf, dinqisiifattoota isaaf jajjabina.